Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Aamiin. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam, hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan, bakka jirtanitti nageenyi isin waliin haa ta'u. Hortee Kuush keessaa Oromoon saba guddaa tokko. Oromoon dhalootuma isaarraa kaasee Waaqa tokkotti amanaati dhufeen. Amantii Waaqa tokkotti amanuu kanas mul'achuu Ilma Waaqayyoo waan hubateef kiristaanummaa dursee fudhachuudhaan dhugoomfateera. Kanaafis ragaa fi fakkeenyummaa guddaa kan qaban Bataskaanni jaarraa afuraffaa kaasanii Oromiyaa keessatti hambaa ta'anii jiran hedduudha. Isaan keessaa jaarraa afuraffaa keessa kaawoloota akka holqa Mikaa'ela, Qorontos, Maariyaamii Qarree Gohaa fi Maariyaamii Dhalataa Salaaletti kaasuun dandeenya. Akkasumas jaarraa shanaffaa, ja'affaa fi torbaffaa keessa kaawoloonni akka Maariyaamii Zeegamaal, kaawula holqa Sillaasee Caboo fi jaarraa torbaffaa keessa Abbaa Libaanosiin kan bu'uureffame kaawala Dabra Libaanos eeruun ni danda'ama. Kaawoloonni dinqisiisaan akka Tulluu Cuqqaalaa, Maariyaamii Adaadii, Dabra Xiimoonaa, Qiirqos Hora Wancii, Tulluu Eegduu, Sillaasee Asabootii fi Gabreelii Qullubbiis naannoodhuma kana keessatti argamu. Akkasumas hambaawwan addunyaa irratti hin argamne keessattuu kitaabni Henook addunyaarraa badee kan ture kan of keessatti qabate kaawalli Hora Dambalis Oromiyaadhumatti argamu. Kaawolonni kun seena qabeessa ta'anii umurii dheeraa lakkoofsanis tokko tokko yeroo ammaa gaaga'ama guddaarra jiru. Isaan keessaa tokko Shawaa Kibba Lixaatti kan argamu kaawala Makaana Sibaat holqa Sillaasee Cabootiin. Kaawalli kun kan ijaarame jaarraa ja'affaa keessa yoo ta'u, tajaajilli jiraattota naannoo kanaatiif kennamu afaan isaan beekaniin waan hin taaneef hubannoo dhabanii dhiibbaa shakkitootaa dandamachuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo ammaa kana kaawalli kun tajaajilli inni kennaa jiru baay'ee gadaanaa ta'ee agarra. Amantootnis daandii dhugaa kanarraa shakkitoota fudhatanii duwwaatti hafee jira. Namoota gara kaawala kanaa dhufan keessaa dargaggoota argachuun rakkisaa ta'aa jira.